Deema mijaa mataa fagaaraama. Dubbata har'aata marabbi kararraa nurraa qabu. Waan gufuu bilisummaa Oromootti ta'a rabbi kararraa qabamu. Rabbi kararraa nurraa haa qabamu. Maqaan namaatti sintuun abbaa fedhe haa ta'u rabbi gufuu kararraa haa buqqeessu. Kararraa rabbi nurraa haa buqqeessu. Qabsoo keenya rabbiin galmaan haa ga'u. Warra qabsoo galmaan gaatu nu haa godhu. Yaaqqa subhaana rabbi ta'u. Duuba duraan dursee jaruma silaa balaaleffannuu kana niin galatoonfadhaan. Maaliif akka jaarraa abbaa gadaa seenaa naa yaadatu rabbi rahmata haa godhuuf. Qabriin isaa biyyan nuu galuudhaaf haalaan hin gammadu. Har'a qabrii gartee qabsaa'ota biyyan nuu galchuudhaaf kanaafiin isaan galatoonfadha. Har'as boruus galata qaban. Maaliif hogganoota keenya, hayyoota keenya, gootota keenya qabriin isaanii biyya deebitee har'a lolatti kaasanii achi dhuman qabriin isaanii Oromiyaadha gammachuu guddoodha qabna jechuudha. Kanaafuu ammallee nuti fuulduratti obboleeyyan keenya rabbi walii haa galchu. Rabbi walii haa galchu. Dhiigni ilmaan Oromoo kadheen gadda du'aayii godhanii walajjeesuun hafe jeelammaa magarsaa dubbatu san rabbi isa ifaa beeksisu. Rabbi ifaa beeksisu. Ummata duraan wal dhabe har'a ka duraan Oromoo gatee humna tikaa jechuudhaan argee bahaa namni qabsoo keessatti akkaan nu miidhe